dura dursoo suuraan tun suuratul qadri je'amti isiin suuraa makkaati takkaa suuraa madiinaati aayaanni isi'ii 6 lakkooysi isi'ii 97 isiin eega suuraa cabasaatii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن كان وليقل إساء تكاهن دم إساء لوح المحفوظ الرافونة هل كان درجايوكا قتي قدوك أبو كيس سمي لفت قد آنتت بوفني أتشكيني kan achirraa hanga amata 23 keessatti ergamaa keenya Muhammad irratti xiqqoon buufne wamaa adraaka maa laylatul qadr halkan qadrii qabu yookaa darajaa gatii qabu san maaltu takkaa eenyutu waan inni ta'e si beeysise yaa ergamaa kiyya Muhammad namni waan halkan sun ta'e sii hime hin jiru nuutu sii himaa hunoo dhagay laylatul qadri khayrun min alfi shahr halkan qadrii kan qur'aanni isa keessa buufame halkan baatii 1,000 caalu akkana jechuun dalagaa gaarii takkittii halkan qadrii san keessa dalagantu salaata tayuu sadaqaa tayuu waan biraa tayuu dalagaa gaarii baatii 1,000 keessa dalaganirra sawaaba caalaa qaba jechuu tanazzalul malaa'ika halkan qadrii san malaa'ikan samiidhaa gara lafaa buuti warruuxu fiihaa kan akkasuma jibriil cifraa isaati wajji bu'u ruux jechuun jibriili bi'izni rabbihim malaa'ikonni sami'ii bu'uun ajaja rabbii isaanitiini isaatu bu'aa je'ee ajaje min kulli amr waan rabbiin mure takkaa hakame rizqii tayuu waan biraa tayuu hukmii takkaa firdii halkan qadrii kanarraa hanga amata dhufutti deemtu kan warra lafatti muramteen warra lafarra kan itti muramterra amrii rabbii san qoodu'uuf malaa'ikan sami'ii buuti salaamun hiya hattaa matla'il fajr halkan sun halkan nagayaati kan khayrii malee sharriin isa keessa hin jirre takka isa keessatti hin argamne halkan salaamta'aati kan malaa'ikan sami'ii buutu hundi nama mu'mina irratti salaamattu malee bira hin dabarre duuba rabbiin halkan san keessa waan amata as deemu keessa dalagamu hunda adda babaasee gabrootan isaa warra lafarra qooda halkan akkatti jaba'aa kun gaafam dhufa akka irra hedduun ulamaa'iidhaa je'anitti laylatul qadri baatii ramadaanaa keessa dhufa jalqabarraa hanga dhumatti halkan tokko ramadaanarraa halkan qadrii tayuun ni mal haa tayuu kurnan ramadaanaa kan boodaa keessatti argamuun kajeelama sanuu qari irratti
dhufuun akkaan kajeelama guyyaa 21 23 25 27 29 keessa ammoo namni gariin akki je'u halkan qadrii amata keessaa halkan tokko tayuun ni mala haa tayuu kan ramadaana keessa je'uutu irra jaba wanni rabbiin laylatul qadri baatii ramadaanaa keessa dhidhimseef kan kana hin je'in akka isa qunnamu'uuf halkan ramadaanaa hunda ibaadaa jabeessanii fi salaata fi waan biralle'een namni halkan san qunname du'aa itti haa jabaatu alaaman halkan sanii oow'uu fi qabbanaayuu dhabu tafsiira suuraa bayyina